Mata dureen irra jechuun kamaal galchuu dhuguma jedhee jira. Maal jedhee kamaal galchuu? Wanni kamaal galchuu jedhee maalidha? Kamaal galchuutiin ilatti ammoo jechuun lammaa magarsaa maaltu jira? Maal qub qabaachuu qabna? Waan lammaa maal beekuu qabna? Waan jedhu illee dubbachuu deemna. Biltsiginnaan Adaamaattu maaltu jira? Biltsiginna nageenni badhaadha. Biltsiginnaan badhaadha. Akkam jirtu warra keenya. Yooyyaa oolmaa bultiin badhaadhu bakki jirtan cufattu oolmaa bultiin badhaadha. Bakki jirtan cufattu akkam nagayaa fayyaa qabdu ana haa dhufuuti ashama harka fuune yooyyaa isiniin jenna. Warri hagammaa dhuftanii horaa bulaa galatooma warri biraa akka dhaga'uu barbaadan qoqooda faffacaasaa waliin gaya tamsaasii keenya kan guyyaa har'aan kana akkasi duda har'a magaalaa St. Paul jirra. St. Paul Minnesota irraa kallattiin yookaan ammoo qajeelloo diriiran ammee isinii darbuu jalqabee jira. Mata duree hedduu haasa'uu deemna. Mata duree har'a keessa akka haasa'uu deemnu duula na filadhaa ka faawoo ka arsii ka baalee irra dubbachuu deemna. Maaltu jira? Roobee walasheen roobiyoon baaliyoon akkamitti oolte gobbaan akkamitti oolanii maaltu jira? Agarfaan akkamitti oolee waan jedhu irra haasa'uu deemna. Sunitti aansee ammoo kamaal galchuu maal jedhee lamma magarsaa maaltu jira? Akkasumas biltsiginnaan Adaamaatti hagammaa akkam ol nyaachaa jirti. Ciqiin yookaan ammoo waldhabii biltsiginnaa waajjira Amaaraatii fi biltsiginnaa waajjira Oromiyaa eessan bahee maaltu jiranii ka jedhu irraa odeeffannoo gurrisen buusuu deemna. Ijoolleen dubartoota ka baratan ka yuunivarsiitii Dambidolloo ka butame haala akkamii keessa jiru eenyutu bute? Waan jedhu irra haasa'uu deemna. Yeroo ammaa kana biyyi Itoophiyaa garamitti deemaa jirti? Addunyaan maal yaadaa jirti? Jeequmsi Wallaggaa kan gubbaatti Human Rights Watch maal jedhe? Maal barreesse? Sunillee dubbachuu deemna. Human Rights Watch ibsa ejjannoo baasee jira jeequmsi Wallaggaa kan keessatti. Filannoo Itoophiyaa kanarraa faranjoonni maal yaadaa jiran? Waan kan hundaayyuu haasa'uu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo namkum tokkoof dhibbi tokko nu daawwachaa jira. Warri hagamma dhuftan horaa bulaa galatooma ulfaadha wayyamaa. Warri biraa dhagayuu barbaadan odeeffannoo kan faffacaasa qooda waliin gaya. Odeeffannoon kenna tamsaasni kallattii ka odeeffata akkasumas ka xiinxala waan siyaasaa Oromiyaa haala Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa magaalaa St. Paul Minnesota irra jalqabe. Warri hagamma dhuftan horaa bulaa deebana wayyama isiniin jenna. Warri biraa dhagayuu barbaadan qooda faffacaasa waliin gaya. Odeeffannoon kun yoo jechuun akka malee faffacaatee gurra nama buutee nulleen irraa waa arganna jechuun nama hubachiisuuf nama beeksisuuf waan taateef kaayoon kenna akka namni kennu odeeffannoo kan dhagahee jechuun waan beekuu qabaatu sunidha. Kaan ammoo jechuun karaa YouTube illee ni jira. Karaa YouTube warri nu dhaga'uu barbaadan YouTube kii gubbaatti maqaan kiyya Kadiro Elemootiin jira. YouTube yoo seentanii YouTube sulleen haaraa baname odeeffannoon jechuun akka waliin bahu barbaadan YouTube san jechuun deemaa jaaladhaa daawwadhaa maamila godhadhaa waan achi raggartan qoqooda akkasumas yaadi keessan kennadhaa. Warri biyyirraa immoo nu barreessaa jirtanii akkuma odeeffannoo nu kennu kana itti fufaa jabaadha. Warri odeeffannoo nu kennitan jechuun guyyaa guyyaan akkuma messenjeriidhaan jechuun nu barreessaa jirtan ammallee achumaan na barreessa. Warri jechuun hiriyaa hin taane messenjerii keessan dhaamsa filter ta'u yeroo gariin argadhu tureefaa argadha akka cufaafuu dhaamsi keessan nu ergu itti fufa ni ilaalla. Daawwattoota jaalatamuuf kabajamoo ardaa jirtan cufattu oolmaa bultiin badhaadha akkam nagaa sagantaan kenna ka sududaa ka kallattii amma jalqabee jira. Mata duree afur irra haasa'uu deemna.